gootu qeerroo? Ani oboo waanan godhun beeka. Ati qeerroonis waan gootu beekta. Waan goonu immoo waliin goonaa jechuudha. Waan goonu immoo yeroo waliin goonu wanti walitti himnu komiinsin irraa qaba jedhee sana hin fixanne tokko si yaamee tokko si teessisee ati bahii du'ii ati mana oolii ati akkas ta'ii guyyaa irraa akkas hin ta'ini guyyaa biroo akkas ta'ii sana fudhattu. Burjaaja'uu akkasii nama lubbuu keetiin taphatu ni fudhatta? Hin fudhattu miti? Namni tokko ati wareegamuu kee reeffa kee fuudhee miidiyaa irratti maxxansuutiin si hoogganuu hin danda'u. Hooggansa akkasiis hin jirtu jechuudha. Namatti hin sagadin, nama laaltees hin deemiin, waan barbaaddu beeki. Anaan laaltee miti ka qabsoo irra jirtu. Waan barbaaddutu jira, ka qabsoof si baase immoo ka qirqiree si nyaatu gabrummaa sirra jira. Abbaan qeerroo gadi baasuu fi ol galchu roorroo. Miti qeerroo? Roorroon sun hanga cabuu hin dandeenyetti eenyuyyuu sin dhaabu. Kanaaf hoggansi keenya kan kallattii nuu kennu, ka hiriira nu baasu, ka nu fincilchiisu gabrummaatu nurra jira. Kallattii walii laachuuf immoo bakka deemtan hundumaatti akkuma gaafa diinni waan sin jilbeenfachiise itti fakkaate xollaa'in sin geesse huursuun sin geesse jennaan oromummaan iddoo tokkotti walitti sin fide walitti sin dagaagsee bakkoota adda addaa irraa kaa walin beekne bilbila wal jijjiirtanii qabsoof karaa saaqe sana har'as bakka kanatti kumaatamaan argamtaniittu teessoo wal jijjiiraa. Akkamittiin wal qindeessinaa? Akkamittiin injifannaa? Akkamittiin bakka kamitti yoom wal yaamnaa isa jedhu mataa qabdaatti diidaa nama laaleen maqaa namaa dha'uun barbaadu. Namni hedduun garuu akkasittiin harka keessaniin ibidda qabate. Abaluun akkasii ta'e jennee amma ka iyyitanii maraattantu jira. Namichatti maraatiin sirnaaf maraat. Namni nama qabsoon baabura. Ka yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karaarraa harca'aa, hedduun karaarraa yaabbataa deema. Namni ati nama kiyya jettee adeemtuu Rabbi miti, Waaqa miti. Bakka tokko gahee nama ni jijjiirama. Gaafas immoo qabsoo jibbitamoo akkam goota. Nama laaltan hin deeminaan hin jedhu kanaaf jechuudha. Hubattanii? Hooggansi fagoo diida jiraachuu yookaan biyya alaa jiraachuutiin miti. Ibidda keessa dhaabatee nama ibidda keessa dhaabbatu lolee lolchiisu hooggansa jechuudha. Yeroo ibidda harkaan qabatan waliin qabachuu. Yeroo gaddaa waliin gaddu, yeroo gammadaa waliin gammadu, yeroo beelaa waliin beela'u, yeroo dheebotaa waliin dheeboftu. Rasaasa diinaa dhuftu jalqaba waliin qolachuu. Hooggansi si faana jiru sun du'a si oolchuu hin danda'u, garuu immoo du'a si agarsiisuu danda'a. Sinii galaa bifa kanaan qabsoon keenya miilan akka ta'uu qabu. Fageenya irraa miti, muuxannoo horanneerra. Muuxannoo itti du'ani jechuudha. Akkaataa itti du'an, akkaataa itti mololanii ajjeesan injifatanis baranneerra. Fagoorraa waa eegdu. Fagoorraa waa eegdu. Asuma jiraami.